Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaadhaasin. Yesus Kiristoos Gooftaadha. Ameen. Guddaa godhee Waaqayyootti gammada. Guyyaa irraa kana carraa argadhee isin faana dabarsuu kootti. Gooftaan ulfaatu. Akkuma amma jedhamee maqaan koo Ermias Tekle jedhama. Hojii wangeelaa hojjedha mishinariidha. Biyya kana ji'aaf torbee lama duranii dhufee isan dhufes immoo bakka garaagaraa isteeta garaagaraa carraa Waaqayyoo naaf laateen deemaattiin ture. Yeroo ammaa kana immoo isin gidduuttanii dhufee argamee baay'ee guddaan gammadaa. Namoota fagootti iddoo garaagaraatti beekoo quunnamaan jira ergan dhufee kaasee carraa kana immoo kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Just akkuma amma jedhamee fuudheeraa abbaa manaa haadha manaa tokkooti akkasumas abbaa mucaa tokkooti. Akkuma kanas immoo waldaa qulqulluftuu tokkottan qabamee jira. Garuu akka waliigalaatti dhaabbata Great Commission Ministry Itoophiyaa keessaan tajaajila. Most waggoota 3-4 darban kana hojii babal'isuu wangeelaa dhaabbata biyya sana keessatti almost hojjetu waggaa 45ffaa isaati. Dhaabbatichi immoo kan inni jalqabe biyya kanattidha. Campus Crusade for Christ International jedhama. University of California Los Angelesittidha kan inni jalqabe. Amma immoo head office isaas Floridaadha kan inni jiru. Just biyya kanatti almost 1951dha kan inni jalqabe waggaa 73 dura jechaadha. Hojii mishinii ergama guddaa isa jedhu wangeela Kiristoosiin babal'isuu keessatti hojjeta. Yeroo baay'ee damee garaagaraadha kan inni qabu. Jesus fiilmiidhaan beekama biyya keessatti yeroo baay'inaan hojii fiilmii Yesus Kiristoos agarsiisuu laanguweejii namoonni qaban mother tongue isaaniitiin wangeela akka isaan dhaga'aniif guutuu addunyaa irratti already gara afaanota 2600tiin narrative of gospel of Luke gospel irratti kan hojjetamedha. Karuma dhaabbata sana afaanota 2600 hiikamee guutuu addunyaa irrattidha kan inni namoota ittiin wangeela qaqqabsiisuuf itti fayyadamnu. Itoophiyaa keessatti afaanota 77tti dhiyaataniin hiikameera. Iddoo tokko tokkotti baay'ee kan nama ajaa'ibu namoonni bifa addaatiin fiilmii sana gaafa ilaalan lapheen isaanii tuqamaa jireenya isaaniis Kiristoosiif kennu. Laanguweejii isaaniitiin dhaggeeffatu jechaadha fiilmii sanannaa. Tolii baay'ee Waaqayyootti fayyadamaa jirudha. Itoophiyaa keessatti bal'inaan sanaan hin beekama isa qofaas immoo utuu hin ta'in church planting irratti hojjennaa. Ani immoo keessumaa qixaan ergan joinii godhees kaasee leadershipii garaagaraa nationalis kanan qindeessaa ture hamma December gaddaatti just campus ministry hoogganaatti ture. Jaalalaa fedha Waaqayyoo yoo ta'e immoo amma gara the big size Afrikaa guutuurra kan jiru sochii barattoota University of College gargaaruudhaaf akka Afrikaatti transitionii irra jira. Sochii sana wajjiniin wal qabatuun isteetota kanas kananii dhufee just iddoo kanatu hin ta'in bakkoota ture isteetota garaagaraa lamaan tokko irra ture tokko qixaan dhimma sana wajjiniin kan wal qabatuun ture. Jaalala Waaqayyoo ta'ee reefuudha ergan dhufee community keenyatti qixaan dabalamaa kanan jiru. Na baay'ee guddaan gammada guyyaa irraa isinii wajjiniin dabarsuu kootti. Ergan kana jedhee egaa qixaan gara dubbii sagalee Waaqayyootti deemna. Waaqayyoo akka inni nutti dubbatu baay'ee keessi koo na amanaa keessi koo guutuudha. Konfiidensii guutuun qaba baay'ee. Akka carraa ta'e immoo kutaamtii har'a dubbifanne wajjinis immoo mata dureen qabadhee dhufee baay'ee wal faana deema tokkodha. Walnaa argate jechaadha. Kanaaf amma konfiidensii koo baay'ee nas ol kaasee amantii koo olan kaasee Waaqayyoo har'aas keessaa nama lamatti nama tokkotti ergaa qabatu hin ta'in namni tokko utuu nafiinitti dubbatama. Ameen. Mee ameen jedhaa. Waaqayyoo ergaa nuuf qabaa. Haala garaagaraatiin iddoo garaagaraa kan jirtanii kacarraa ta'e dhaabbatan keessa jirutti yeroo COVIDiitii kaasee the most digital platformii fayyadamna. Especially anaaf na wajjiniin leadership irra kan jiran Zoom accountillee paididha kan nuti qabnu waggaadhaan kan kaffalamu. Lallabni keenya evangelizimiin keenya meetingiin leadershipiin goonu baay'inaan Zoomiidhaanidha. Dursinee jalqabne jechaadha ishee kana platformii kanaafi
anaanis nan rakkisu maddoo jirtanitti hafuuraanis isin argaa haalaanis immoo nan hubadhaa. Kanaaf guyyaa har'aa kana bakka garaagaraa kan jirtan wal faana yeroo Waaqayyoo nuuf eebbise kana hin dabarsinaa. Waaqayyo immoo akka inni nutti dubbatuuf haala keenyas akka inni nuuf mijeessuuf mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Hallelujah. Ol jettee teessoo keerra kan jiraattuuf mootii bara baraa Waaqa waaqotaa ati guddaadha, ati jabaadha. Kan si fakkaatu hin jiru, kan si qixxaatu hin jiru. Bara lakkaatee biyyi lafaa kun kunoo tokko hidhee lama hidhee baroota baay'ee dabarsinee kunoo Waaqayyo gooftaa bara isa tokko xumurree isa tokko jalqabuuf enna. Inni kun sammuu namaaf kan ta'udha malee si biratti barri hin jiru. Ati bara hundumaa dhufanii darban Waaqa taatee teessoo keerra jiraatta Waaqayyo. Barri kee jalqabbii kan hin qabne xumuras kan hin qabne jalqaba waan hundumaarra kan turte xumurama waan hundumaas immoo kan jirtu alfaadhaaf omeegaa jalqabaaf dhuma waan hundaa kan taate ati Waaqadha. Si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Si isa waan hundumaa uumetu nuuf immoo Waaqa keenya nuuf taate. Karaa ilma kee karaa Yesuus Kiristoos immoo nu jaallatte. Nu dhaga'uu, nutti dubbachuus, nu jaallachuus, nu wajjin ta'uus filatte Waaqayyo gooftaa. Kanaaf aniif sabni kun fuula kee duratti si eebbifna, ol si qabna, carraa argannee jiraachuu waan dandeenyeef Waaqayyo si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Waan biraa waan siin jennu waan sii goonu hin qabnu Waaqayyo gooftaa. Galata keessa keenyaa ta'e har'a jiraachuu keenyaaf barri nuuf dabalamuu isaatiif yaa Waaqayyo gooftaa haala kanaan walitti deebinee wal arguu keenyaaf si waaqeffachuu keenyaaf carraa nuuf laatameef ayyaana nuu baay'ateef gaarummaa kee nutti agarsiisteef galata siin jenna. Maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Gooftaa maccaa galateeffachaa immoo si kadhannaa. Bara keenyaaf kan ta'u, jireenya keenyaaf kan ta'u, deemsa keenyaaf kan ta'u. Gorsa guyyaa har'aa nuuf qabdu daangaa tokko malee ulaawaa qabanuudhaan nutti dubbadhu. Waaqayyo gooftaa yeroo hundumaa dubbatta saba keetti. Yeroo hundumaa Waaqayyo gooftaa dhoksaa kee mul'ista saba keetti. Guyyaa har'aa kanas yeroo kana fayyadamii, waltajjii kana fayyadamii, teknooloojii kana fayyadamii. Nuyi warra as jirruttis warra karaa garaa iddoo garaa garaa jiranittis maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin karaan yaadee qopheesse qofaatu hin ta'in karaa ofii kee yaaddee qopheessiteen hafuura Waaqayyo tokkoon keenya akka argattuuf maqaa Yesuusiin yeroo isaa dabarsinee sitti laanneerra. Anaanis akkuma yeroo hundumaa na gargaartu guyyaa har'aas na gargaarsi. Jaallatamaa ilma kee Yesuusiif jedhi ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaan kutaa ta'e akka guyyaa har'aaf nuuf ta'utti wal faana ilaallaa. Tarii ergaa Phexros irra jiruun Phexros kan inni ergee keessumaa ergaa isaa isa lammaffaan hamma ta'e kaasa keessaa iddoo 2-3 tokko dubbisuun koo hin oolu. Yaada baay'ee ijoo ta'e ergaa kana keessatti Phexros kaasuun wal faana akka ilaallu yaada. Isa kana keessatti ergaa Phexros keessatti isa baay'ee koorii ta'e, isa irra jireessa ta'e, isa inni irratti xiyyeeffatu qofaan mootuun ta'in ergaan kuni the whole Bible keenyas ergaa kakuu haaraas immoo yeroo fudhannee ilaallu ergaa Kiristoosiinis ergaa Phaawulosiinis gaafa fudhannee ilaallu wanti isaan lafa kana irratti nuuf kaa'anii darbaniif nu akeekkachiisanii darbanidha. Sababa ta'eefidha Phexrosis kan inni dabalatu. Kanaaf yoo cuunfinee ergaa guyyaa har'aa kiristaanonni hundumtuu biyya lafaarra jiraatan baruu kan isaan qaban very important kan ta'e deemsa kiristaanummaa keenyaaf deemsa jireenya keenyaaf tuurii amma gochaa jirru kanaaf jireenya amma jiraannu kanaaf isa baay'ee bu'uura ta'edha ergaansaa. Mata dureen asitti Phexros kaasu jechaadha. It's not because ani har'a sababan kaasuuf special taatu hin ta'in baay'ee special godhanii attentionii baay'ee seriousity kennanii kaasaniiru warri macaaficha keessatti dhufanii darbaniif ergaa sana kaa'ani. Akkaataa ittiin Phexros hubate, akkaataa ittiin Phexros ibse, akkaataa ittiin inni goolame, akeekkachiisa inni amantootaaf kenne wal faana ilaalla jechaadha.
kanan jalqabu maanni yaadisaa yaada mootummaa Waaqayyoo isa dhaalluuti. It's all about the kingdom of God. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa dhaaluuf deemnu schedule Waaqayyoo qabuun bakka buusanii caasessaniidha kan isaan kaa'anii. Phexros isa kanadha kan inni kaasu. Siiziniin ta'e tokko jira ture, isa sana keessatti sinan dammaqseedha. Waan tokko immoo shakkiin qabaatinaa siiziniin amma irra jiraannu kun hin darbaa. Mootummaan nu eegaa irru immoo hin dhufaa. Dhaqnee jiraanna bara baraaf immoo jedha. Hallelujah. Inni akeekkachiisu waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa mul'achuu fedhu, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa biyyi lafaa eeggachaa jiru, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa amantoonni biyya lafaarra jiran hundumtuu wal faana eeggachaa jiranii, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti ulfina guddaadhaan deebi'ee mul'atu kan inni kaasu jechaadha. So hamma ta'e anis remind gochuu kanan barbaadu isa kanadha. Kanaaf waa'ee mootummaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa fuuldura keenyatti abdachiifame kanan kaasu jechaadha. Yesuus Gooftaadha. Ameen jedhame sababa waa'ee bal'aadha dura koo kan jiru. Kanaaf akkas tana haasaa. Because liidaroota irratti hojjetudha. Iddoon jiruttis baay'ee itti amanasa sana madanda'ametti yeroon dabarse yeroon tajaajila keessatti dhaabbatichis baay'ee especially baay'ee attentionii kenna leadership irratti liidaroota irratti hojjechuu jechaadha. Yeroo baay'ee nama tokkotti gaafa dubbattu nama tokko qofaa miti baay'ee jira isaan duduuba jedhama. Kanaafidhaan nama tokko dhalootaa hidheen ilaala. As baay'eedha jechaadha isin. Isa kana immoo qofaatu hin ta'in immoo onlaayinis kan jirtan jirtu. Iddoo jirtanitti amma seetaappii keessanis xurutti sirreeffadhaa. Daayivii goona jechaadha kutaa kana keessa. Akkas hidheen dubbisee jalqaba lakkoofsa 10 boqonnaa tokko keessa isa jirurraan kaasa. Akkas hidhannis kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma. Kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Akkasitti mootummaa Gooftaa keenyaa fi Fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif hin kennama. Kanaafis utuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utuma jabaattanii ani waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Dhagna koo isa akka godoo kana keessa hamma ani jirutti yaadachiisee isin dammaqsuun koo qajeelaadha jedhee fudhadheera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka anatti agarsiisetti dhagni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru ani beeka. Erga ani godaane booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akka isin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhamaa'edha. Ameen. Ameen jedha. Ittiin galaa akkasitti kutaa kanaan seenaa maal jedhaanii? Waa'ee mootummaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa dhattanii yaaduuf isa deemnee dhaaluuf jirru kana akka isin yaaddan nan barbaade. Jira mootummaan jedhe mootummaan dhaaluuf nu itti deemaa jirru jira jedhe. Ergaan kun kakuun kun waadaan seename kun kan amantoota hundumaati. Kan waldaa kiristaanaa har'a biyya lafaarra jirtuuti. Kiristaanonni Yesuus Kiristoositti amanan eessaa jiraatanii biyya guddate keessa biyya ganaa guddachaa jiru keessas biyya hin guddanne keessas jiraatanii abdii wal faana biyya lafaaf kennamedha kun. Abdii jiraataa. Jira mootummaan jedhe Phexros asitti. Mootummaan Gooftaa keenyaa jira. Reedii ta'uu qabdu. Isa kanatti jabaachuu qabdu. Isa kanana isiniif kaasaan ittiin jedhe. Ittiin jechuusaa immoo qofaatu hin ta'in baay'ee kan baay'ee na ajaa'ibu. Warri inni itti barreessu ergaa kana erguuf kuni gaafa ibsuun waa'ee isaanii akka sedhe ibsa. Waa'ee dhugaa kana waa'ee dhugaa mootummaa Waaqayyoo kana beektu sinidhe. You already know. Waa'ee dhugaa abdachiifame dhugaa mootummaa dhaalamuuf jedhu kana beektu isinidhe. Beekuu keessan immoo qofaatu hin ta'in dhugaa isin bira jiru kana waa'ee dhugaasaa ilaalaa deemaa jirru kana ammoo ittis jabaattanii jirtu jedheen. What? Makoo kanatti aanee silaa waan biraa akka qaba ture.
beekumsa gahaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo qabu. Isa beekan sanattis immoo caalaatti jabaatanii jiru. Word in word koo akkasidha. Kutaan kun lakkoofsa isaa gaafa ilaaltanii kanaafis jedheen utuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utuma jabaattanii. Waaw! Amma beekuu isaanii qofas miti ittis jabaataniiru. Isin ajaa'ibu deebi'ee wanta inni ittiin jedhu. Bakka sababa isa kana beektaniif ittis jabaattanii sababa jirtaniif har'a mata duree haaraan isiniif kaasamnaan hin jedhuun. Waa'ee kanaan deebisee isinii kaasa jedhee. Haaleluyyaa. Namatti tola baay'ee. Har'a waldaan hundumtuu beeka isa kana. Yesuus hin dhufaa. Mee ameen jedhaasit. Iski Yesuus hin dhufa jedhaa. Baay'ee nama ajaa'ibaa dhugaa kana beektu isin. Beekuu marra immoo darbanii dhugaa kanattis immoo baay'ee jabaachaa jirtu. Garuu deebi'ee dhuma waa'ee kanaa isinii kaasuuf isin dadammaqsuu murteessaadha. ምንድን ነው ማሊፍዳ kan inni amma kana baay'ee itti xiyyeeffate. Phexros እኮ utuu kaasee dubbate waan baay'ee dubbatu ture. Yeroo dirree ulfinaarra yaabbadde ulfina sana arge tokko fa'aa tu jedhee hin danda'u ture. Ni galeera baaliif gaara ulfinaarra warra dhaqan keessaa tokkodha. Warra ol ba'anii waan haaraa itti dhiyaatanii argan keessaa tokkodha. Warra dhoksaa gadi fagoo beekan jedhaman keessaa tokkodha. Garuu jijjiiruun barbaanne bakka toppikii kana innis isa beeku kan biraa dabaluu fi hin barbaanne isaanis beeku jedhanii kan biraatti dabaluun barbaanne. Isaanis beekuu irra darbanii itti jabaataniiru. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee isa kanaa waa'ee dhugaa kanaa utuma jabaattanii jirtanii ani waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuudhaaf nan jedha. Haaleluyyaa. Hadhaan bakka maaliifidha jettanii gaafa kaastan isa kana qofaa iyyuu miti. Aqwaamii isaa kana gaafa laaltan ergaa koosa kana duraa keessatti iyyuu waa'ee kanaa isinii barreesseedha. Lakkoofsa 3 irratti. Lakkoofsa 3 boqonnaa 3 lakkoofsa 2 tokko kaastanii gaafa laaltanii michoota koo ani amma ergaa lammaffaa isiniif caafuu kooti. Ergaan koo inni duraasii kan inni ilaallatu isa kanadha. Gaafa gadi sittanii ilaaltan kutaa kana. ይህ ሰውዬ ከዚህ በፊትም ሲጽፍ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ergaan isaa inni duraas waa'ee mootummaa jarris immoo dhugaa kana baraniiru. Dhugaa kanattis immoo jabaataniiru. Garuu kanaa ol tooppikii biraa hin argan. Urgent tooppikii isaa ture jechaadha. Froontii irraa kan inni qabu kanadha. Mata duree dhabeef miti. Namoonni tokko amma baay'inaan yeroon iddoo akkasiitti kadhadhu kanaaf mul'ate ani waan baay'ee baasuu danda'u dhoksaa hin jirre garaagaraa. Akka wanta waan haaraa revealed ta'etti googilii irraa gologollee baasnee finnee bakka yihee addis misxir dhoksaa haaraa dhoksaa kana namni baay'een hin beeku. Dhaloonni akkasii baay'ee nama jiru biyya keessa iddoo garaagaraasis waggoota jaarraawwan hedduu darbanii isheen kun hin mul'anne dhala namaatti waan haaraa mul'ate tokko qabna jedhanii dhufaa kan jiran jiru amma. Revelation kana biraa hammammaatti dhaloonni ture hin geenye haaraa arganne jedhanii waltajjiitti nuuf fidanii kan dhufan jiru har'a. Guys, amma wanta isin beektanii irraa hafaa taataniittuu jabaattan sanan deebisee isinii kaasa jedhan. The same is too, isa akkas gochuun barbaada. Mata dureen kun mata duree waldaa keessatti hin dulloomne. Mata dureen kun mata duree waldaa keessatti angabgaabii ishuu isa ta'edha. Hot ajandaan waldaa isa kanadha. Kiristaanni walii galee caafiidha hanga caafiitti wanta inni eeggatu abdiin isaaf kenname maayindiin isaa irratti connector ta'uu kan inni qabu waa'ee mootummaa isa dhaalu sanaati. Abdiin waldaa kiristaanaatti kenname kiristaanotatti kennaman isa kanadha. Isa kana arganneerra, isa kana beekna, isa kana rakkoo hin qabnu, isa kana I'm assured of this kan biraan barbaadettee waan biratti dabalattus hin qabdu sababa ta'eef. Yesuus gooftaadha. Mana
deebisee isiniif kaasuun murteessaadha. Kan baay'ee isin ajaa'ibu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkanatti agarsiisetti dhagni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru ani beeka. Duun kun onu almost amma bareera akkan du'aa jiru jechaadha. Gooftaan tun natti dubbateera godoon kun hin kufteedhe. Maa gabbaa amma erga akkas jedhee booddee erga ani godaanee booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akka isin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhamaa'e. Erguma du'eellee waldaan akka waa'ee kanaa yaadduu barbaada jechaadha baqa. Faawundeeshiniin isaa. Hamman isin bira jirutti kana deebisee isin dammaqseen akkan duumoonatti himameera godoon koo kun amma nan godaanaan. Godoo kana jiguuf akka jirtu gooftaan Yesuusii personaalii wal amansiisneerra. No problem waa'ee koo naamne jechaadha. Ergitanyaadhaan amma deemuufan jedha. Inni guddaan garuu erguman deemee booddeeyyuu waa'een dhugaa kanaa sin gidduutti akka inni yeroo hundumaa qabu. Modhaamsa gooteedha. Barbaachi koodhi guddaan isa kanadha. Firoota koo. Barreessonni macaafa qulqulluus kutaan macaafaas iddoo baay'eetti gooftaa Yesuus Kiristoosis isa kana ture bakka tooppikiinsa. Waldaan kiristaanaaf kan kenname kiristaanotaaf kan kenname kanadha. Mata duree beekna barreerra isa kana we are more advanced finneerra. Dammoo we are very strong kana irrattis immoo baay'ee gaarra yoo jettanii baay'ee gaariidha beekuun keessanis baay'ee gaariidha itti jabaachuun keessanis ani immoo amma Waaqayyoo carraanaaf laatee erga akkan dubbadhu carraanaaf laatame akkuma isaaniin irra deebi'ee sanuu akaasanis jechuun barbaada isinii gala. Dhugaan kun baay'ee dhugaa ka'uu qabu sababa ta'eef. Maaliif adeemsa jireenyaa keessatti waa'een dhugaa kanaa karaa baay'eedhaan kollaabsi ta'uutti barbaada. Beektuu irraanfatama. Dhiibbaa jireenyaa baay'eedhaan. Gowwoomsama garaa garaatiin. Internaaliis eksternaaliis. Eksternaalii addunyaan biizii nama gochuu isheetiin. Eksternaalii bakka achi foon keenya waan baay'ee barbaachisaatiin. Internaalii immoo sooramuma hafuuraa nuyi qabnuyyuu dhugaa kanatti si'a tokko nu sochoosuu barbaada nu dagachiisa. Si'a tokko utuu beeknu iyyaannu utuu beekna beekuu garuu hin jirrutti. Akka barbaadamutti እንደሚገባ ለተጠራነው ለዚህ እውነት አንኖርም። Faaktaroonni jiru turan iddoo sanatti kamni Phexros deddeebi'ee akkas kaasuu fi faaktaroonni jiru turan. Waa'ee siizinii amma jiru sila dubbachaa ture paastoriin siizinii baay'ee jaallatamudha. Bakka Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa kan itti yaadannudha. Baay'ee dinqii. How much his first coming if second coming isaa garuu amma akka inni wal fakkaachaa jiru waa'ee na dhibana. Specifically topiikii kana irratti torbee dhufu gara Denveriin charchii achi jiran wajjinan dabarsadha kenna. Kanadha toppiikiin irratti kaasu. His first coming, second coming baay'ee wal fakkaata baay'ee. Yeroo sana beeku turan akka inni dhufu beeku. Hin dhalata masiin isin gidduu jira sayidanii beekumsa gahaa qabu ittis jabaataniiru. Baay'een isaanii eegaa jiru akka inni dhufu. Masiichi first coming isaa jechaadha dhalachuu isaa. Utuu beekanii garuu wal bira darbaniiru. Isinii galeeraa adiisaa? Dubartii sana fayyaadattu yoo ta'e ishee Yohaannis boqonnaa afurarraa erganni baay'ee wajjinaasee lakkaanasii wayya erganne no. Waa'ee isa tamma dubbattu koo masiinni jedhamu hin dhufa ittiin isumaan jettiin. Masiichi gaafa dhufu koo waa'ee isa tammanaa kaastu kanaa xuruutti nu barsiisaa misa eegaa irra ittiin. Lakki dhiisi masicha nadhaa jedhaan. Baqi information አላት እውቀት አላት. እየጠበቀች የተጠባበቀች ነው ጌታ ኢየሱስ እንደሚመጣ በስጋ እንደሚገለጥ እየጠበቁ ነበር። እንደም ወሩምቲ ሳጀሰን ይው መሲህ ጉባኤ ስኒገለራ ወሩምቲ ሳጀሰን ይው ኢንፎርሜሽን ይሰየጉ ቀቡ በቃ ይኑፋ ይሰየዱ ይኑፋ ይምቢተ እስራኤል ረቲሞ ኑገጌሰ ይደኒ መሲህ ገሩ መሲህ ኑፌው አጀሳኒር ሰከንድ ካሚንግ ኢንሳሰከሲላት ጎለ በረቲ ዱፋቲ ኢንሳሰከሲላት Hinnuufna hin eegne eegaarra. Maal si eegaarra tu'ennu basakkenna nu biraan baalaadha. Yeroo sana Phexros irra deddeebi'ee dubbachuunsaa tokko chaotic. Ejiinsa achi gidduutti lapheen isaanii akka kanaaf reediin taane isaan godhu baay'ee ture. Innis akkasidha. Achuma Phexros irratti nan dubbisa. Maaliif namoonni baay'een
dhugaa kan akka isaan hin eegne kan isaan taasisu haalli jireenyaa waan baay'een jiru turani. Akkasidhaanni boqonnaa 3 irratti wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan abboommii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya isa karaa ergamootaa warra isiniif hojjetanii argatan yaadadhaa. Guyyoota gara dhumaatti ga'iftonni akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaatii beekaa. Isaan isinitti ga'isuudhaaf deebi'ee dhufuun isaa abdachiifamee ture miti. Meerre kan raawwatame ree? Erga abboonni keenya iyyuu du'anii wanti hundinuus akkuma yeroo biyyi lafaa uumameetti hafee hin jiraata hin jedhu. Meerre inni raawwatame. Har'a kana meerre jedhu baay'ee. Faatiin isaa kun akkuma jirutti tu eegamu kuni koo dura dubbatamee ture. Erga gaafa jalqaba dubbatame kaasee hamma har'aatti wanti hundumtuu akkuma duriitti itti fufaa jira. Hin hafee kun garuu urgixanyaadhaan dhufa. Maaliif? Yeroo sana bakka qophaa geera dhufaara balbalarreera bilaalaa bakka yeroon geera jedhamee baay'een isaanii reedii ta'anii eegu garuu haalli hundumtuu akkuma duraatti itti fufaa jira malee wanti haaraan milikkitni biraan jiru. ብዙ ሰዎች ምን የታለ የተነገረው ሜሬ ዱፉንሳ ዱበተሜን ቱሬ ሜሬ ነው አሎ አኩመ ዱሪቲ ትፉፋራ እስኪ ወንተ ከነ ሜሬ ዴቢያ ላላፋቸው ወደ ጀልገበን ጅሎ ቻዳ በቃ ይሄ በጣም ሰዎች እንዳይጠብቁ አደረገው። ያን ነምነከኒ ነግነ ኮንቪክት ደከኒን ታን ኮሚት ደከንታን ያደሳሰነ ተከኒን ቀፍሲስ kan isa godhan keessaa tokkodha. Isa immoo karaa baay'ee kan inni dhufu karaa kamiini raajotaan iyyuu dhufeedhe. Obbolootan gidduudhaan iyyuu dhufeedhe. Hin dhufeedhaa dhufan miti. Hin ture meerree jiraachuu dhufuu dhiisuu isaa shakkii keessa kan gashuun dhufan isaan. Ala yoo baates keessa yoo galtees effektiin jira jechaadha. Dhiibbaa kan gochaa jiran jiru jechaadha bakka namoota irratti. Uleetem qartwal ndi kan nama jechisiisan dhugaa hafeeraa sirriidhaa garuu maaliif asittiin kaasa bakka waan hundum tokko jalqaba ta'anitti itti fufaa jiru. Nothing is change የለም ምንም የተቀየረ አይደለም። ኦማ ኢየሱስ ይኑፈ ጀቱ መሌ ሜሬ ወንቲ አፕንቴ እንጅሩ dhugumaa iyyuu waan inni akka namni taasisu walloon akkasii. Na turoosaa kana deeffataniitu ufaatii isaa sana gaaffii keessa gashanii oloonni baay'een akka wanta lafa kanarraa waggaa miiliyoonni meeqa jiraatamu abdii isaan nuu fidan wanta lafa kanarraa barbaachi keenya wanta lafa kanarraa haa ta'u amma sababa dhufuu jala ga'eef hojii dhiisnee teenyamti wanta inni itti aansee kaasu jira. Maala goonu wanta jedhu hin kaasan. Hedduu falaa guyyaan tokko jira jedheen. Achii gadi siqee lakkoofsa 8 irratti jechuun boqonnaa 3 keessaa michoo tokko guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kuma waggaan kumnis akka guyyaa tokko ta'uu isaa yaadatti qabadhaa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu akka namoonni tokko seesuutti isa lakkaa'an miti. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokkoyyuu akka badanii waan hin barbaanneef obsaaf isiniif danda'e. He is still waiting. Lakki nafne dhufuu atiin saammaa jira. Shoor ta'uu qabdu ammayyuu. Tarii akka herrega isaatti guyyaan kumni tokko si lakkaattan tarii yoona isaaf guyyaa tokko. Guyyaan tokko immoo akka kuma tokkooti. Isin bara 2025 jettanii 26 jaartu malee inni yoona sekondiidha minitii wayiidha isaa. Isa umiti baay'ee tokko hin keessu Waaqayyo duratti sa'aatiin keessu. Maa akkamitti daqiiqaa ta'a? Waggaan kumni 10 daqiiqaa tokko hin ta'u maaliif jalqabaaf dhumaan qabu sababa herrega kamiin hojjettare? Herrega ittiin hojjettu hin qabdu. Kunoo erga waggaa 2000 oon eegnaa jechuun dandeessu isa durattiidha. Adinne kaasaa yeroo asitti. Utuma taa'ee jirtanii garuu moo haa taa'edha.
Mee ameen jedhaasin. Guyyaan gooftaa immoo jedhame. Guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti hin dhufa. Har'a galgala wal argina itti dabalte. Nan cabsamanidha hattuun. Beellamni safara keessanidha har'a mana lamaan tokko nan seenaa raam hin jiraattu. Beektu. Ganama gaafa kaatu godaan hin jiru Yesuus maal nuuf jechuu dandeessan. Guyyaan gooftaa jedhe. Guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftuutti dhufaa guyyaa sanatti bantiiwwan Waaqaa sagalee guddisee didichuun inni deemu ijoon uumamaa lubbuu hin qabne hundinuu ho'a abiddaatiin wal hin gadhiisa. Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. Jira guyyaan tokko akkas kan ta'u. Jaallannis jibbinees utuma jireenya idilee guyyaa guyyaatti jiraannu. Amma guyyichatu guyyaa isa kanadhaan jennu malee utuma jiraatamu in keessa utuma wanta guyyaa guyyaatti hojjennu guyyaan tokko jira. Guyyaan sun akka hattuuttidha. Guyyaan sun dammaqxee laalaa guyyaa isa kanadhaan jettu miti. Garuu guyyaan tokko jira. Guyyaatti malakanni Waaqa irraatii dhagahamu. Guyyaatti samiin Waaqa irraatii banamu. Utuma wanti hundumtuu hojjetamu. Utuma haalli jiru akkasumatti itti fufu. Ganama baatee hojii galuuf utuu drive gootu jechaadha. Akka herrega isaatii Waaqayyootti inda እግዚአብሔር ሰዓት አቆጣጠር በጣም ታይሙ ሄዷል። tarii dhaloonni kun waan darbu fakkaatu baay'isaa akka milkitaatoo gaafa laaltan waggaa 2000 ganaa qabnaa ilaataa waan itti si jechisiisu ta'uu danda'ameefi. Garuu inni guyyichaan dubbanne malee milkitoota sanaaf barbaachisan immoo dubbateera. Kamollaa goddaliin jedhamu almost all garuu taateen sun hundumtuu milkitaaf kennaman raawwatamanii. Waldaa ani har'a waanan isiniin jechuu barbaadu kanadha. Milikkitootaaf taateewwan bara dhumaatiif beellamamanii hundumtuu amma ta'eera baay'ee. Wantoonni hafan jiru jedhamanii yaaduuf nama rakkisa. Almost wanti dursee Waaqayyo sagalee isaatiin elaa gaafa isa kana ilaaltanii elaalaa guyyoonni kun jala ga'aniiru gaafa milikkita kana argitan wantoonni jedhan milikkitoonni sun hundumtuu almost all done. Ara maaltu hafe? Amma koo lolaaf oduu lolaa hin nageessu ta'e dhufaa jira fili Maatiyus boqonnaa 24 irratti. Maaltu sin gashesin amma koo dhagaa'oorra darbitanii amma lolaaf oduu lolaa hin argituuf. Dhagaa'oorra darbee amma namni argaa jira. Tarii isin peacefully sababa taatanii fi isiniif kan ta'u jira milikkin. Isiniif kan ta'u amma tarii isa miti yoo ta'u. Inni hamaan inni xuraan sun ilaa guyyoota sana mana qulqullummaa iddoo aarsaa irra dhaabbate. Inni kun garuu isiniif dhiyoodha. Waa'ee lolaaf oduu lolaallee quban qabda yoo ta'e. Waldaan kiristaanaa maqaan ishee waldaatti waamamte iddoo qulqulluu qabna turre warreedhanii totaalii sagalee Waaqayyoo kanarraa baay'ee kan fagaatu isa hamaa xuraa ol gashatanii. Yesuus Kiristoos akkamitti ta'a kun himu namni jedhaasin maal ta'uun isaa kun kunoo milikkita kenname keessaa tokkodha sababa ta'eef. Har'a xuraa'ummaan as jira achi jira hin jedhamne fagoo miti as seeneera. Isa alatti ta'u taatee alaa miti milikkita bara dhumaatiif kan kenname waldaa seeneera. Sobni akka barbaadametti isa barbaadame ol faabrikeettaa jira. Jallaadhaaf inni xuraa'aan dhaga'uudhaaf gurra namaatti kan suukkanneessan ta'aniiru raawwatamaniiru. Wantoonni akkasii immoo gaafa raawwataman ilaalaa hubadhaa taxanqaqu bakka yaanne ማለት bakka fiishkaawni naffaanoo ማለት har'a baaltu biyya kana caala ijoollee isa kanaan iskiidatti maatuun jedhee aan taa'ee isin dubbattanii wayya kana ani isin irraa dhageen galee ittiin barsiisa. Maalin qabdan imma jalli wanta bara dhumaa kana keessatti hin ta'u jedhamanii ka'an አስቀድሞ 2000 ዓመት በፊት ከእግዚአብሔር ከተሰጣቸው ባለፈ isa Waaqayyoon isaaniif kenname irra darbanii dhiirra akka dhiirraaf isaaf kennametti dhiise kagazaa sigaa'u gaara nawurin isaraan ilaal. Roomaa keessatti Phaawulos kan inni dubbatu isa kanatti.
akka fedha Waaqayyootiin isaaniif kennamanitti dhiiraaf durba ta'anii wal faana jiraachuu dhiisaniitu dhiirri dhiiraa wajjin durbi durbaa wajjin sagaagalte yeroo sun. What? Dursa himee wangeelli sagal. Inni xuraa'aan mana qulqullummaa seenu kan amma mana mootummaa caalaa mana qulqullummaatu isa kana iyyaara. Iyyisiisaas jira. Alaa jalqaba miteedha keessumaa jalqaba. Amma maaliifan kaase isa kana qofaa miti በጣም ስለ መጨረሻዋ ታይሞች ምልክትማ የተሰጡት ብዙ ነገሮቹ ብናነሳ ላንጨርስ እንችላለን። ቱምሮ ዲሱ ደንደኛ ወንቶታ ካን ባዬ ኦኬ ማይኒ ኩኒ እዳ ያደይና ዋነርጊተን ከነጫላዩ ሙላችሁ ጅር ከነጫላ ሙሊሱፍ ጅር ከነጫላ ወንቶኒ ወንጌላ ጅንካሽ ወልጎዳን ሙላችሁ ጅሩ ከነጫላ አንገላ ነገራ ገራ ክራይሲስ ጉዳን ከራሰገሌ ዋቀዮ ሩፉዳ ጅር ክራይሲስ ጉርጉዳን ኩፋቲ ጉርጉዳን ኢኔገምኔ ኑይ ሞልዳደ ወረዳን ግዱራ ሙላችሁዳ ደንዳ ሃይ ዋይ ሰከና ጋፈ ደጌሰን ሰዓቲን ሸጌሰቲ በቃ ኢየሱስ ከኒን ዋይ ሰከናማ ጋፈ ደጌሰኒ በቃ ታይሞ እንደደረሰች ወቅ ጴጥሮስ ሰትቲን እንደ ጉያን ቶኮ እርትላ ከጉያቱ ተደ በቃ ጉያ ሰነ ታቴን ሁንዱምቱ ቱመታው utuma jiraattu utuma gootu utuma deemtu utuma hojjettu utuma barsiistu utuma barattu utuma tajaajiltu shwa henaan nu fayyada Yesuusin nu faame yeroo sana caafiidha amma caafiitti abdii wal fakkaataadhaan wal qixanuuf kenname isa kana dhabaayee xiqqoo har'a maalidhama sababa cabbiin baay'ateef manaan baanu har'an jettu yeroo sana yaa milikinni kun ta'u guyyaa taateen eegamu kun raawwatamu warri ganaa biyyaan guddanne keessa jiranii ganaa argu edee warra guddataniif jalqaba dhufee qo'aagaa sin durane ilaalaa deemuu achitti galagaleemmoo kan isaanii dabareedha qabdi Yesuus ሁሉም ዓለም አንድ ላይ እናየዋለን ኢየሱስ ያድናል inni guddatee gubbaa yeroos inni ganaa guddachaa yeroos inni bakka achi iddoon jedhamne jirus hundumtu wal faana arguu jirra simachuufis immoo hin baana yaaddeena yeroo sana karaachuu faadaan hin jiru yeroo sana maalidha maskelii isaa maaliin cheekii maaliin na guddinni isaa kan ilaalamu inchi isaatu mana keerra si ol darbee jiraate unkaan simiti inni awwaalame unkaa arguudhaaf Yesuus yaadinaan warrumti kufani warrumti du'an warrumti faca'an inni bishaan nyaatallee hin tufama yeroo sana haleluuyaa baay'ee taateen kun sirrii ይሄ እውነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለምታይ ጋፈን ይላሉ አንመቱኑ ይጅሩፋት ወተውለት ፈካታ አይ ቲንክ ዋይ ዋን ፈጋቱ ቢቱ እንዲኩም አኔላ ሐራውን ዱማ ከሰን ደመክሱ ከነን በርባዱ ዘከነረት አካወሪካን ዱበተን ሚት ኢንቱሬ ማለነ ፈሚት እንና አብዳቺ ሰይኑ መታ jaalala argitan binis akka namaa miti yaada isaan geeddaru sagalee dubbate numa raawwata ሃሌሉያ አይ ቲንክ ስለ ምድራዊ ተስፋችን አይደለም ዘማሪው የዘመር ይደረ አሜሪካ ዱፍታ ይደምነት ይኑፍኔ ከኮንሳራ ወተሜ ሚቲ ኮፋናት ኢንስታዝ ተቆዳ ታው ገሩ እንደበለ ያስቲ ጴጥሮስ እንኮ ከነማ ሚቲ አደሳን ገደሮይ ሰሲላ ፋርፈተን ይቻላል እነ ከነማ ሚቲ አደሳን ገደር ጉያን ተቆ ኮኩመ ተቆ ኩምኒ ተቆ ከጉያ ተቆቲ ሰበበ ዱዱ በታፈፍ ቀበመለ ኢሰዱበተኒ ሰሚቲ አካሄደ ኢኑፋይድ ያ አደሳን ገደረ ኢየሱስ almost balbalarra Jesus ki Jesus innu faydame sure Jesus innu ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ጀደጋ በቃ በንቲን ዋቃውን ኑምቱ ወልገዲሰድ ባይዘ ዋይ ዱጋ ከና ባይዛኒ ሐሳኒ ዱበተኒ ሰነ ኬሰን ሴኖም ሱማሰኒ ijoonu mamaa lubbuu hin qabne hundinuu ho'aa biddaati wal hin gadhiisa lafti wanti isarratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu gaafa jedhu sure
Ani mootummaadhaan dobraa qabna kastaanaa naamni miti. Gaddas Teksaasitti warra naasaa kana bira dhagee ani hunduma isaa kana wajjinan hiikkadha sababan ta'eef hin beeku malee wanti isaan nattaasaan tokko okay kan na fidaayedha jechuun jalqaban immoo asii wajjin ilaala jechaadha. Amma koo astronomy, politician, geologist akka lafti kun kana booddee mijattuun taane haasaa jedhu isaan laangweejii isaaniif galeen. Lafti kun akkaataa amma adeemaa jirtu kanaani no hin kuufte jechaa jiru isaan baay'isee. Amma warri haala qilleensaa ilaalanii bakka cabbii baqeedu inni hin dabaleedu kanatti jedhu akka amma taa'eeru kanaan any living thing wanti tokko yoo addunyaa kanatti exist gochuu hin danda'u jedhaniitu predicate gochaa jiru hunduratti. Okay? Welcome geologist jettati. Ani barani jalqaba Finfinnee tajaajiluu dhaqee barattoota yuunivarsiitii tajaajila sababaatiif naannaa 4 kiiloon jiraadha. Naa Dooktar Baanee jedhama. Mucaa Wallaggaa tokko wajjiniin appaartimentii tokko irra jiraanna kondominiyeem. Naa manni keenya walitti aanaa geologistii qo'atan. Naa gaafa nasaa galtanii bakka achi mastaatii keessa naqee dhagaa gosa 20 ol argattu ticha isin ilaalaa kana kiiloomeetira mana gaafa gadi deemtu lafti kun kana dheedha. Ilaalaa isheen kun immoo wanta akkasiirra agarsiistedha. Bakka biyyoo mana keessaa qaba isinii gal naqee jechaadha. Okay jedhaan gaafa wal arginu. Okay akkamii maalirra geessanii waa'ee lafa afaan jedhaa si'a tokko. Guyyaa tokko justuma engage goonu lafti kun baay'ee naa ta'e wanta naaseesu. Beektamini namni naan jedhe hin dhalata jedhe. Namni hin guddata jedhe. Namni erga guddatee booddee hin dadhabaa ammoo deema dulloomaa ammoo deema jedhe. Dulluma isaa keessa beesiya tokko hingitiin tirafaa dandeen deemu bakka achi deemuudhaaf illee rakkisa jedhe. Namni kun gitiin tireus hammoo qofatu hin ta'in utuma jedhu guyyaa tokko immoo maal ta'a jedhe hin du'a jedhe. The same is true nuyi lafaan akkasinna jedhe. Amma maalirra ertere naan gitiin tiraa erteedhe kanaafis sochiin lafaa baay'ee ta'edha. Gitiin tiraa erte amma bakka ni ilaala earthquakeidha shakeidha nanattee bakka wanti isheen amma keessummeessaa jirtu guutuun lafaa kiraa erte xiqqoo dulloomteetti beekta. Waynee namatti hin tolu isaan amma hin guutte jechaa jiru waayee duufetti guyyaa tokko hundooti immoo dhaqnee abbaallachaa. Tusaan geologistoonni hin jedhin macaafne deegan. Wordii masanaan kaabaa jiru Isaayyaas 40 gaafa dhaqxanii ilaaltanii hin dadhabdeetti akka nama machaa'ee gitiin dirteedha achiin kufteedha hin duutisedha. Ganaa yaadnee maalatu. Phexros isaatti kana dhaqanii yeroo balaa laftiin kufti. Eenyurratti bitaa jiru. Eenyurra jiraachaa jiru. Lafti kun maaliin baanne har'a? Inni lafa kanarraa abbaa qabeenyaan tokkoffaas ishee marreedha. Inni hiyyummaan isa tokkoffaa gara dhumaa jirus ishee marreedha. Inni abbaa ulfinaatu jedhee gubbaa kaa'ee achi jira. Inni ulfinaan qabu ani bakka ani hin jiru jedhee karaa irratti kufee achuma marreedha. Baay'ee Yesuus guyyaa tokko garuu lafitti makuu akka kana hunda baatteetti jechaadha. Phexros ammasitti kanaasee bakka. Amma warri geologistoonni warri hawaa qo'atan warri bakka haala qilleensaa green legacy jedhamee biyya Itoophiyaa fa'aa biqiltuu dhaabaa jira asiin dhaabdu ta'een beeku malee. Maali yoo ittan qilleensi biyya lafaa jijjiiramaa jira ho'ii kun hin cimee ho'a biyyi lafaa akkoo jedhee amma ho'a guddaa biyya lafaa irra jiru neelaa kuni shak wal godha jedhe. An amma warri siyaasaas dubbataniiru baay'ee. Sababatti Iraan amma kana sodaatamtuuf kanaa achi maali amma mata duree maali sanbata lallabaa jirtu maal hojii jechuudha warreen jettanii ban immoo. Isaan baay'ee haasaa jiru amma nu caalaa isaan taasisaa jira baay'ee. Sodaan niikolarii gurguddaan amma bakka tokkoonsaa yoo bee addunyaa walakkaa fixaadha. Isaan kara isaaniif galee isin amma baay'ee isinii ta'e jiraachaa jirtu as. Mucaan kun rakkina biyyaa fidee dhufe minaan akkan jennina. Biyyi shuraarra kanan isinitti ba'a. Biyyi baay'ee isinii mijattee jirtu kun guyyaa tokko akka carqii baddi. Gaspal nawe.
No warri achitti hin bu'amu minaa waan jettu hin qabdu bakka. Guyyaan kaa'eef gaafa xumuramu addunyaa lafaatu bade. Yes, this gospel warri kaan dubbachaa jiru amma akka isaanii galeetti warri siyaasaa akkamitti akka biyyi lafaa kun baduutti deemaa jirtu meeshaa waraanaa gurguddaatu balleessaa. Nukleeronni jiran hundumtuutu ba'anii hojiirra oolan hin balleessu jedhan isaan. Warri ho'a lafaa qoratanii so'ii kun akkasitti deemeennaan baqee baqsa jedhan. Warri jiyooloojiis guyyaa tokko hin kufte jedhan. Abbaan lafaa maal jedhe? Makkoonni guddaan isadha. Abbaan lafaa maal jedhe? Maanuwaaltiin isaa maal jedha? Expired date'n ishee yoomi jedhe? Amma warri isaanii wanta isaanii gale dubbatanii. Waldaan ikkoo abbaa lafaati baay'ee. Waldaa qaba maanuwaaliin isaa lafti kun immoo akkasitti badde jechuu kan dandeessu waldaan. Akka inni ishee kaa'ee dubbatutti fitteetti jechaaran. Fitteetti laa milikkitoonni kun immoo gaafa argamanii biireedii xumurii ta'uu jira. Qo'ee takkaa hojiirra hin jiraan jettu. Drive gochaan jiraan jettu yeroo sana. No. Sagaleen dhumaa gaafa dhaga'amu hundumti keenya isa simachuuf asii ol kaana. Mee ameen jedhaasin. Hallelujah. Kun sagalee Waaqayyooti. Achi akkas jedhe innumti jedhee xumura itoo hin ta'ini ijooni uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'aa abiddaatii waliin gadhiisa. Lafti wanti isarratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadhiisa erga ta'ee isin immoo namoota attamii ta'uutu isiniif ta'aareedha. Bakka akkoon amma ishee kanarratti dubbadhe gola baan. Yesuus nan dhufa abdachiise. Macaafni qulqulluu deebi'ee dhufuusaa abdachiise. Abdii kana gaafa eegdan immoo akkasitiin xumurama. Milikkita akkasiniif ta'uuf immoo wantoonni kun jiru. Milikkitoota kana gaafa argitan xumurri akka ga'e bara. Ammas dabaleen isa kana yaadachiisuu barbaada jedhee kan isaa yaadachiisaa jiran kana. Faayinaalii waan hundumtuu akkasittiin immoo hin xumurama erga ta'ee akkamittiin immoo jiraachuu qabdu isin. Isin immoo namoota akkamii ta'uu qabdu isin. Very important point. Hin kaasa Petros. Wanta lamadhaan inni kaasu. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadhiisa erga ta'e. Ilaa biyyi lafaa kun hin dhumte erga ta'e. Xumurri waan hundumaa dhiyaateera erga ta'e. Ati humti kun akkamitti jiraachuu qabda. Nama akkamii jireenyi kee maal ta'uu qaba. Waan xumuratti dhiyaate kanatti gaafa dhiyaattu tariitu jiraattu xumurri kun sirra ba'uu danda'a. Ani achi fageessuun barbaadu waa'ee beellama tokko. Unoos utuu asii dubbadhuu ta'uu danda'a akka milikkitoota jedhameetti. Namni tokko beellama torbee fa'aa walii laata. Walii laanna yoo jaalala Waaqayyoo ta'e inni silas beeksisaan dhagaa turre. Kun jechuun garuu galgala kana nuuf jechuu miti amma nuuf jechuu miti baay'ee. Yesuus dhufuudhaaf dhiyaateera. Geetaa Yesuus limataa badajjinu. Waan dhufuuf dhiyaate kana keessatti garuu namoota akkamii ta'uutii qabna nu. Akkamitti jiraachuutii qabna. Waldaan hundumtuu wanti inni baruuf hubachuutii qabu isa kanatti. Kasedhaan. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadhiisa erga ta'ee isin namoota akkamii ta'uutu isiniif ta'a. Jireenya qullaa jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira. Intannoo kan dansadiidha. Yaada bal'aadha kun. Yaada tokkoof lama miti. Inni namoota qullaa ta'uu qabdu. Namoota immoo jireenya qullaa jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira. Maa inni jireenya namoota Waaqayyoof ta'u? Bakka aniif isin maal gochuutii qabna? Haala akkas deemaa jirutti iskeejulii Waaqayyoo kana keessatti gaafa ilaallu maal akkam gochuutii qabna nuun? Jireenya akkamii jiraachuutii qabna nuun? I wish yeroon keenya hin deemu sana wajjin kan wal qabatu liistee hedduun jiru wantoonni tuqaa baay'ee dalaa kanarratti kana gochuu qabna kan jiru. Akka barsiisa macaafa qulqullootti warri mootummaa Waaqayyoo kana barsiisan Gooftaa Yesuus Kiristoos kan kaase, Phexros kan kaase, Phaawulos fa'aa kan kaasan paakeejiidhaan jira bakka. Kun isa waldaan yeroo hundumaa deeliitti biizii taatudha kun. Ilaa akkasitti jiraadhaa wanta jedhamu yeroo hundumaa wanta nuyi dhageenyudha baay'ee.
I wish isa kanadha tokko Phexros kan inni haasa'u beektu isa kanadha. Beektu isa beektanitti jabaattaniittu garuu ani dabaleen isin yaadachiisan inni jedhu kanadha. እንዴት መኖር እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። namoota jaallachuu akka qabdu, namootaaf dhiifama gochuu akka qabdu, jaalalaan humble kan ta'e jireenya qabaachuu akka qabdu, namoota hundumaa wajjin nagaatti jiraachuu akka qabdu, mana Waaqayyoo keessatti fuula Waaqayyoo duratti dabarsuu akka qabdu, kadhachuu akka qabdu, sagalee Waaqayyoo kana dubbifachuu akka qabdu, namootaaf kennaa kennuu akka qabdu, namootaaf keer gochuu akka qabdu, namootatti wangeela dubbachuu akka qabdu barattaniittu firoota. Kana tokko Phexros kan inni you know already. Nyaatiyoosi yeroon qooddu baay'ee sagaleen baay'ee challenge na godhu tokko iddoo lamatti qooda namoota warratti barsiisu. Bakka lamatti qoodee taasa. Innis dubbii koo dhaga'anii warra jiraataniif, dubbii koo immoo dhaga'anii warra hin jiraanne, warra hin goone, warra irraa implement warra hin goone jechaadha. Practically live keessa kan hin finne jechaadha. Dhaga'uun immoo jira, beekuun jira, itti jabaachuun jira, information based knowledge garaagaraa horachuun jira bakka. Hanga dhaqnee dhaabbannee toora tooraan tuqaa tuqaadhaan barsiisuu dandeenyutti. Waldaanis ajandaan keenya guuteedha maal gochuu akka qabnu bakka tuqaa tokkoffaa tokko amma 5 tokko amma 7 tuqaa qabu meeqan barannee nuun durii kaasne. I want to just waan jechuu barbaadu humbly waan gaafadhu asittis kan inni kaase waan jireenya namoota Waaqayyootiif ta'u jiraachuu qabdu jedha. Paakeejii godhee kaa'e wanticha hin hiikne. Mintinoo maandi namoota jireenya Waaqayyoodhaaf ta'u kanaachu jireenyi Waaqayyoo itti gammadu maalidha? Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni barsiise baay'ee barsiisa isaa iddoo jiruga. Sila kaaseedhaan yaandaanduun በጣም I wish dammoon በጣም እርግጠኛ ነኝ baay'ee abdii guddaan qaba. Namoota gaggaarii sababa qabdaniif isa kana irratti gadi fageenyaan jireenya akkamiitu Columbus Ohio keessatti jiraatamuu qaba. Jireenya akkamiitu Ameerikaa keessatti jiraachamuu qaba. Jireenya akkamiitu waldaa kana keessatti jiraatamuu qaba. Jireenya akkamiitu kiristaaniitii har'a qabnu keessatti jiraatamuu qaba. Baay'ee walii kaasne. Tarii tuqaa tokko kanaachi laman kaasan. Innis Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee jireenya kanaaf waa'ee mootummaa kanaa gaafa ilaalu baay'ee isaa fakkeenyotaan kaasee dubbata. Bakka waa'ee mootummaa kana gaafa kaasu bring godha parable fayyadama baay'inaan. Naa fakkeenyotaan ni fayyadamu lamaan tokko yoon kaase waa'ee nagaa kutaarraaf akka ta'utti maaliif hunda isaa kaasuu hin danda'u sababan ta'eef. Boqonnaa 13 Maatiyos keessatti hin arganne. Lakkoofsa 44 gubbaa irratti akkasidha. Yommus Yesuus mootummaan Waaqaa qabeenya lafa qotiisaa keessa dhokfame fakkaata. Namni tokko qabeenya kana argee deebisee erga dhoksee booddee gammachuurraa kan ka'e dhaqee waan qabu hundumaa gurguree lafa qotiisaa sana bitate. Ilaa akkasidha bakka mootummaan Waaqayyoo akkasitti keessa jiraatame. It's very easy. Simple kan ta'e fakkeenya baay'ee nama hundumaaf galuu danda'udha Gooftaa Yesuus kan inni kaase. Mootummaan Waaqayyoo inni nuyi eegnu kanaatti citizeniin kingdamii kana keessa jiraatan alaa kanadha tokko laafiin isaanii fakkeenya kanaan fakkeeffame. Maalidha dee nama ta'e tokkotu qabeenya dhokate tokko lafa wayii irratti arga. Na dhokfameerti qotamteerti lafittii keessa. Kaleen gochuu qaba bakka hambifachuu qaba. Akee negosheet godhe. Negosheet gaafa godhu beekaan gurgurta lafa kana. Amma bakka achi inni guddaan maanni hambifachuu sababa qabuuf qabeenya achi keessa dhokfamte sana. Jireenya achi keessa dhokfamte sana by any means kan isaa godhachuuti qaba. Jireenya achi keessatti mul'ate sun kan isaa ta'uu qaba sababa ta'eef jechaadha.
jireenya kennameef sana hambifatee wajjin jiraachuu qaba sababa ta'eef dhaqee gaafate. Achi wanta qabu hundumaa dhaqeetu gurgure. Meeqa baasa jedheen? Kana jennaan eshi Wakkoo just negotiationii bittaaf gurgurtaa beektu baay'een keessan. Waan akkas jedheen fa'aa nutti fakkaata. Bitachuun qaba jedheen dhufe meeqaan gurgurta jennaan meeqa qabatteerta fa'aa waan jedhanitti fakkaata. Bakka 1 million. Gaadha garuu kan biraa maal fa'aa qabda? Konkolaataas qaba wanta inni achiis qabu kanas kana naafne bakka asas dhaqeeti itti dabali. Ishee fiigaa deeme. Ammas dhaqee waan qabu fidee dhufe wanti si hafe maaltu jira waan jedhanii natti fakkaata ammas gaanni deebi'ee dhufe. Waan kanuma qabdaa an biraan qabdu. Qaba. Manan keessa jiraadhus qaba jennaan bakka dhaqee gurgurii isheedha ammas hin dhufedha. Wanticha akkan cimsaa jiru beeka garuu xuruu dhaggeeffadhaa dhuma irratti dubbadha. Kanuma qabdaa ammas gaan deebi'ee dhufa hambifachuu sababa qabuuf jechaadha. Maali gaadha manaas qaba ijoollees qaba dhaqi ijoollee keef dhiifattuu waan jedhame natti fakkaata. Hambifachuuf mootummaa Waaqayyoo achi keessa dhokfamte sana. Bifa fakkeenya mootummaa Waaqayyoo albuuda achi keessa jiru sana already claim godhee waan qabu hundumaatiin kan isaa godhachuu qaba sababa ta'e. Isheen ijoollee kanuma qabdaa wanti si hafe hin jiru. Baalan qabaa rakkoon qabu waan barbaachisu natti mi rakkoon qabu dhaqeen fidaa waan jechaa jiru fakkaata. Wanti si hafe hin jiru wanti biraa wantati qabdu. Kana jechuun maa inni beektu bultoo keessanis qabeenya keessanis jireenya keessanis wiilii keessanis everything wanta qabdu according to the will of God, according to the gospel, according to the kingdom of God. Bakka wanta qabdu hundumaa sana wajjiniin jiraachisu sana wajjiniin kanneen gochuu qabda akka barsiisa Yesuus Kiristoos barsiisu. No. Isa kana maan tuqsiisuun jettu jechaadha bira geessan. Isan qabdu bakka. Laayifii kee keessa paartii jireenyaa jiraattu keessa identity kiristiyaaniitii qabdu kanatti mootummaa Waaqayyootti waamamtan kanatti balance iskii waa'ee isa kanaallee itti yaaduun qaban jettu waa'ee mootummaa Waaqayyoo gaafa ka'u. Isaaf jecha jireenya kee hundumaa laachuu si gaafata. Akkaataa jireenya kee isaa wajjin wal qixxeessuu qabda. Waan gootu hundumaa jireenya idilee keessatti wanta raawwattan hundumaa just kun hin deemaa Waaqayyoo wajjin, kun hin deemaa sagalee Waaqayyoo wajjin, kun hin deemaa mootummaa Waaqayyoo wajjin isa jedhamu nu gaafata kun. Erga biyyi lafaa haala kanaan dhumateeti isin namoota akkamii ta'uu qabdu? Namoota jireenya Waaqayyoof ta'u jiraatan ta'uu qabdeetu. Tokko everything what you do የትኛው የምታደርጉት ነገር በህይወታችሁ በአገልግሎታችሁ በትዳራችሁ ባላንስ ተወገን እንከቡ አካታ ሰገሌ Waaqayyo አካታ በርሲሰ ሰገሌ Waaqayyo አካታ ሞቱማ Waaqayyo keessa cheekii godha jireenya keessa wanta isarra caalchisan nu qabaachuu hin qabnu jechaadha akka barsiisa sagalee Waaqayyo mootummaan Waaqayyo kun jireenya kee keessaa paartii ta'e barbaada taanaan just give for him ittiin karsarsuuf miti ittiin waanqisuuf miti baay'ee ittiin salphisuuf miti ittiin ulfeessuuf malee kanaafidha namoota jireenya Waaqayyoof ta'u baay'inni kan biraa tokko waan gootanii hundumaa constitutionii mootummaa kanaaf ta'u wajjiniin ilaaluu qabdudha kadhannii qabu tokko pointiin tokko an take away isiniif kennu decisionii qabdan illee murtoo jireenyaa qabnu illee hundasaa amma ayyaanni nuuf baay'atetti kana wajjiniin ilaaluu danda'uuti qabu. Practical godhee gaafanni zoom koas butee gaafanni practical life is challenge godhu qaba. Isas fakkeenyaan dubbate. Iski fakkeenyaaf akkamidha akka mootummaa Waaqayyootti gaafa jiraadhu namoota wajjini iski akkamidha gaafa jettan immoo details galee waan inni zoom godhee immoo as butee xurootti banee mul'isu immoo qaba. Tarii lakkoofsa 18 irratti arganna sam. Maalee barsiisni Yesuus Kiristoos hundumti isaa fakkeenyonni isaa namni hundumtuu akka mootummaa Waaqayyoo kana keessaatti akka inni deddeebi'udha.
Almost tokko teachingii waldaa kiristaanaa tooppikiin asitti ka'an faarfataman wanti hundumtuu koo sanaaf kan dhaloota qopheessan ta'uutii qabu. Kanaafidha from the beginning to end Yesus Kiristoos mootummaa kanatti namoota waama. Mootummaa kanaaf waan barbaachisu immoo irratti invest gochaa kan inni ture. Hojiima wal fakkaatu immoo waldaa kiristaanaaf kenne kan inni deeme. Har'a waldaan kiristaanaa mootummaa kanaaf dhalootan qopheessitu taanaan kasaaraa gadheetti jirti isheen. Kasaaraa cimaatti. Akkaataa jireenya walii wajjiniin jiraatanii keessumaa one practical thing. Yesus deebisee Yesus itti fufee akkasuma mootummaan Waaqaa deemas kingdamiin dhuftu kun keessatti qophaa'uu kan qaban kana fakkaachuu qabu jedhee wanta inni kaasu. Mootii hojjetoota isaa irraa gatii lakkaachuudhaaf murtoo godhe ittiin fakkeeffama jedhe. Mootummaan kun maal jechuudha kun? What this? Mee maal kaasa achitti? 18:23 irraan dubbisa har'a. Yommus inni lakkaachuu jalqabetti immoo nama inni meetii miliyoona baay'ee irraa qabu tokko itti fidan. Namichi waan baasuudhaaf naan garuu gooftaan isaa gaticha habaafamuuf inni haati manaa isaa, ijoolleen isaa, wanta inni qabu hundinuus akka gurguraman abboome. Hojjetaan sun immoo miilla gooftaa isaa jalatti lafa dha'e. Gatii kee hundumaa siifan baasaatii anaaf obsi jedhee cimsee kadhate. Kana irratti gooftaan isaa hojjetaa isaa sanaaf garaa laafee isa gadi dhiise. Gatii isa irraa qabu inni isee fedhe. This is a practical life dhalaanni kun. Akkaataan jireenya namoota Waaqayyoo irraa barbaadamu tokko kana dha. Maa inni innis waa'ee jireenya wal faana jiraachuu practically jireenya keenya keessatti daily activity qabnu keessatti wanta nu qunnamuuf ta'uudha kuni. Mootummaa kana keessa gaafa dhuftu mootummaan kun maaliin fakkeeffama? Abbaa qabeenyaan namoota baay'ee irraa gatii qabu gatii isaas lakkaachuu ba'e itti fakkeeffama jedhe. Innaa misaalee የወሰደው ነገር ነው በጣም የሚገርም. Akkas jedhe nama birrii miliyoonatti irraa lakkaa'amu irraa qabu tokkotu jira ture. Dhaqee gaafateen akka inni deebisuu fedhe. It's all about love. Waan deebisuu hin qabu fedhe. Maatii isaas, mana isaas, haadha manaa isaas, ijoollee isaas lakkaatee gaafa ilaalu gatii sana baasuu hin danda'u. Waan baasee gatii irra jiru deebisuu hin qabu. Kanaa booddee kufee kadhate. Please jedheen, nafdhiisee jedheen. Ishii bakka nasaasii baaseeraa dhaqii jiraadhu jedheen. Wanta Waaqayyo jireenya keenya irratti godhedha tokko. Naa baay'ee sin ajaa'iba kutukaan dubbadhu taanee seerudha. Namichi kun gadi ba'e miliyoona dhiifameef balbaluma irratuu dhaqee matuu achiin fagaatiin nama tokko arga. Ilaagaa laayifiin achidhaan ilaalaa jiree. Ilaa jireenyi namoota Waaqayyoo ta'u laata kanatti. Gaafuma gadi ba'u nama birrii tokko immoo irraa qabu arge. Laa miliyoonatu dhiisameefii gadi ba'ee nama birrii tokko irraa qabu. Zan gaafa dhaqee arguuni naaf kennee jedheen si baasuu hin danda'u jedheen birriin tokko irra jiru. Please naaf dhiisee jedheen kadhateenidha. Lakki naammati naaf idduutti sin gadhiisuu jedheen. Maanni miliyoona dhiisameefii baay'eedha. Hin fagaanne irraa. Inni manicha keessaa hin baane. Hudheenii qabatedha. Hammati naaf laattutti sin dhiisu jedhedha. Shookiin baay'ee sin gaddisiisa baay'ee mucaan kun. Dhaqee hiisisedha. Firdiitti isa dhiyeessedha for one single. Nama miliyoonni dhiisameefii na saadaa haatee itti adeemedha midhagu. This practical life dhalan. Namoota jireenya mootummaa kana keessatti gaafa waamamnu tokko kanaaf waamamne. Waan qabeenyi nuuf innis. Waan qabeenyaan zariidhaan firaan mootummaa taane Ameerikaatti galuu dhiisneetu amma tiraan fireeffanne maal jennee idaan irraa ba'uu hin dandeenye qabeenyi lafaa walitti fide nuu baasuu hin dandeenye Yesuus nurraa baase. Idiira jiru. Naameen jedhaasin. Yesuus nurraa baase. Erga isaan jaallatamne, erga isaan firiidamii arganne,
ergazaan nas'aannati jiramini bakka haizwee jireenyi nuyi Kiristoos arganne hin jiru akkasitti hin dhufu. Gaaffii tokko inni gaafa deemneen gaddaachii warri biyya Los Angeles hin ture California dhaqeen beeku for my first time. Host kan na godha warri adiin bakka iddoo kasii ilaaluu qabda jedhanii fudhanii dhaqanii toora warri olii jiraatan sana. Maal manaaree manni isaan keessa jiraatan mana gurguddaadha. Gatii achii manni tokko ittiin bitamu manni isaas gurguddaadha bakka kee gurguddaadha. Akka muuzeemii faadha. Gatiin isaa akkoo tarii biyyoota Afrikaa ardiima Afrikaa akkoo bajata waggaa tokko danda'uu danda'a. Garuu immoo akkamidha jireenyi immoo jira achi keessa weettani koo maybe some of them Kiristoosiin hin qabu taanaan naxaannatiin qabu achi keessatti. Millions ofirratti ijaaree secured miti jechaan. Maal abbee ati asiitii waan barbaadde waan meeqa keessa jiraachaa Yesuusiin gaafa qabaattu koo freedom qabdaa miti. Jireenyaaf confidence qabda maal akka gootu beekta maal akka jiraattu beekta. Nagaatti raftee bulta. Praise the Lord. I'm saved. Tola na jaallatte jireenya naaf laatte inni baay'ee gammachuun karaa Kiristoos nu arganne saa'u maaliin nuuf baay'ee. Maaliin nuuf hin laatamu. Isa keessa gaafa taatu nagaa qabda isa keessa gaafa taatu bakka securedidhaati yeroo baay'ee. Yoo duute iyyuu hin duutu baay'ee. Sinii galeeraa? Akkasidha macaafatu. Yooma duute yoo sitti tola bakka wow good. Biriijiidha kanaaf nan deema maali mootummaa sana dhaqee dhaala. Akkasidhu turani qabuuni nuuf bu'aa keenya doonii hedduu turani. Ani kootuun dafee shwa kun amma ergaa silaa koo Petroos koo duloo kan inni dubbate ana yoo ta'e ani koo daabii galee amma deemuu fan jedhaa dafee dhaqee jooyini gochuu fan jedhaani. Ergan deemeesi waa'ee kana akkasii yaadda nan barbaada kunoo mootuun hin deemin immoo ishee kana isinii barreessedha. Beellamataniiru jechaadha already sagantaa qaqqabatanii taa'u hundumti isaanii. Du'a keessatti maali firoota kokkoo har'a rakkoo warri kiristaanonni du'a iyyuu intanaa gooneerra. Already hojii seexanaa qofa. Namni tokko nu gidduudhaa yoo du'e akka wanta abaarsi Waaqayyoo nurra bu'etti ilaalaa irra. Biyya galee waan baay'inaan ilaalaa iddoo baay'eetti kaasu tokko kanadha. Iddoo baay'eetti kana duras kaaseera. Akka dhahicha hamaan nu qaqqabeetti. Namni illee freedomiidhaan hin deemu nu gidduudha yoo dhukkubsate. Kingdamiitti maayindii keenya sheep gochuu qabna. Akka namoota Waaqayyoof ta'utti jiraadhaa kan inni dhoo tokko isa kanaafaa. Nothing bakka live your life freedomiidhaan jiraadhu. Tummaa Waaqayyoo everything yoo bakka jireenyuma kee yoo si gaafate gootee dabarsite laattee fi you are more advanced. Xiqqoo akka inni ulfaatu beekaa. Inni ulfaataan kunis immoo akka inni isin barbaachisu ban beekuufan akkasitti dubbadhu. Mee ameen jedhaa. Sure. Innaa akkasitti jiraadhaa jedha. Waan baay'ee kaasaa mootummaa kana keessatti akkamitti akka jiraatan. Tekawwee lama isiniif kennu garuu kanan. Madanda'ametti namichi sun erga dhiisamee fi waan hundumtuu miliyoona tokko dhiisamee fi $1 achi gaafa ba'u immoo nama maallaqa tokko irraa qabu gaafa argatu haraba Yesuus eessi banna anaaf iyyuu waan hin dhiifamne naaf dhiifame maali surprised ta'een ba'aa jira kun immoo maal qabdi please bakka rakkoon qabu dhiisii yeroo barbaaddu naallaatiin iyyuu dhiisii jedhee nama nagaatti wal faana qabatee ni jiraachuu qabutu lubbuu isaarra taa'e dhageessa. Waliif dhiisuu, wal jaallachuu, wal faana jiraachuu. This is a practical daily activity keenya keessatti tokko kan gaafatamnudha. Waaqayyo hunda keenyaaf ayyaana baay'isu. Waaqayyo isin eebbisu. Mataa keenya gadi qabannee kadha. Akka sedhenis yaadachiisuu barbaada. Kadhannaatu irratu jirru. Mootummaan fuula keenya dura jiru jira. Mootummaan nu itti eegamaa irru jira. Mootummaan Waaqayyoo jira. Ishee kanan isin dammaqsuu barbaada. Manas kan jirtan asis kan jirtan karaa garaa garaatiin turtii dheeraa booddeellee tarii ergaan kun isin qaqqaba yoo ta'e alaa wanti nu itti deemaa irru jira. Inni nu itti deemaa irru sunis baay'ee dhiyaateera.
Macaafni qulqulluu isa kana akka nuyi baay'ee irraan fagaanne barbaada, akka nuyi baay'ee remind godhu, akka nuyi laphee keenyatti qalbii keenyatti qabannu, akka nuyi isatti qabamnu, akka nuyi isatti jiraannu, akka nuyi jireenya keenya tajaajila keenya ba'uu galuu keenya hundumaa sanaa wajjiniin akka nuyi wal qabsiisnu barbaada. Kanaaf anis yaadachiisuu barbaade jedhe Phexros. Anis ergan carraa argadhe deen kana si yaadachiisuu barbaada, Yesuus Kiristoos hin dhufa. Isa kana kan baay'ee akka nuyi shakkinu nu taasisan immoo jiru. Dhufuusaa akka nuyi irraanfannu, jireenya kanaaf malu akka nuyi hin jiraanne kan nu taasisan waan hedduun jiru. Lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Garuu jabaachuu qabna. Jabaachuu qabna kanatti.